akka seera keenyaatti dubbachuudhaaf jaarsoliin keenya waaqa nuu kadhatu. Waaqa nagaan nu oolchan nagaan nu bulchi. Isa bulchiteen nu oolchi. Isa oolchiteen nu bulchi. Taatuu nu dubbis. Kan dubbate nu taate. Maqaan maqsaa nu baas. Ija lafaa boolla jalaa nu baas. Ija abbaa akkaa jalaa nu baas. Ija nama budaa jalaa nu baas. Yaa galat. Ya barsatte galat. Ya saddeeta gadaa galat. Ya dhugoo gurraa galat. Ya buurana bantii galat. Ya kenna uumaa galat. Ya bokkuu bakkee galat. Ya bokkuu sobii galat. Ya bokkuu konuu galat. Ya bokkuu qorichaa galat. Alamii arginee galat. Hidhaa hiikkannee galat. Ilma keenyaaf dannee galat. Duratti giltii nyaadlaa callaa keenyaaf dannee galat. Duratti kotaadha jedhanii nurraa guuruu kotaa obbaafannee galat. Ilma keenya milishaa jedhanii nurraa guuruu kun milishaa obbaafannee galat. Ilman keenya ta'ee galat. Qaqaa keenya nurraa diiguraa galat. Qaqaa keenya teenyee galat. Adaga obbaafannee galat. Warra jaatanii saafuu. Kan akka warra giddaa galgalee. Kan akka warra foolee araddaa. Kan akka biyya bulchaa. Har'ammoo gooftaan keenya kunuleera namuun nuuf argamee barat. Gaafa sirii jammarani hojjaa dabbaa Oromoo kana. Gaafa jammarani nama baay'ee wajjin jammarani. Kana keessaan ni kan biraa dhumeen isaan nu hambiftee galat. Hidhamanitti naa keessaa nu hiikamanii galat. Beekooftaa keenyaan buuli. Ija lafaa boolla jalaa baay'e. Mangistiin si beekeera ammas achumaan fuullee. Darajaa mangistii gubbaatti dhaabattaniittu fuullee. Dur Oromoo keessa kan beekame Ficharaari Hafta Goorgisi. Kana Oromoon keenya suntaalaan qabu duratti. Eega Minilikirraa jammare Minilittuu
Akakkuu keenya baabuu keenya biteeristii keenya nu buqqisee burraa fudhate. Sana keessa Viitooriyaaf tokko argistu moo kanarra Oromoon hin moone. Ulattaan nyaasitti moo kuruneera lamu buri. Buri. Kilaanni kee fooddaa buri. Wata uummataan isin haa dadhabu. Mangistiin isin haa beeku. Darajaa irratti mul'attan gubbaa bulaayi. Bulaayi. Har'a immoo waaqa kalannaa ga'u. Namichi Membeddoolee itti gooftaa koombeettiin kan deebuutti na saggiree akka dhaabate namichi shawwise ati baabeen akkasitti eegnaattaay amma teessan shantama sin katteeyye innaa ittiin nama buu amma kanarraa 50 fuudhaa jedhe maal balleessan jennaa nama shoomamee shallamame teessani qabaman sin kattee firtii naa kenni mangiseennan hin kattaa moraniiti gosa mammadana irraa fuudhan ammoo akka dubbii taratii sanaa waaqaa sadii Oromoo mai adda addunyaa siyaas ija nama boolla jalaa bai ija nama dooba akka jalaa bai garba rabbiin dadhabete tulluuriiboon dadhabete akka biiftuu hangai baatay eeboon xilaata Oromoo callaan duutay si danfanne irraa xilaanni kee danfane si boone irraa waan eegaa dubbii xiqqoomani Kagabab saya. Jawab nagaan oleh nagaan nuhun, bala nuhun, jawab nuhun, ilya gore nuhun. Jawabki, tampil ni kada iski, irtile levo iski, kada urfa iski, jawab iski, ini durat ilmi namu, jawab iski, jawab iski, ulo nuhun sifti, orang turin bakaru matakko, kari kali timbul, awak aman nuhun, ayat ni jalan kanan nuhun, isabiyan nagaan gore jere, awak ati nuhun, jawab ikan nuhun, ini jatuh nuhun. Akarin jatuh nuwe, wakan dubatan nude, wawali galte biyaruge, ya kayu, wali galte ramula waru namne, wawali galte nuge, wakan rambi yada kabar, karabi yada kabar, wakan dubatan katu nuge, wakan limalu rade, kalimalu rade, baru ba, ilmara baru ba, wakan bayi nubun, ya kiski, ya la kiski, ramni kise kabawa kiski, ramni kise kabawa kiski, ya bilanji rade burundum tu. Ilmu nama ke tawari wakas ke wakat darwari ruke itu dari wakat inuwe jawab nuwe walisan tu badan nutel mikanya rado kita waktu lemo baye pantiun tum tu baye alta wakat inuwe ilmu nama baye wan nuwe bijalle wan naje Ayat jette tolaan nu agau, amandina keenya agau, akal jibakke agau, akal naga agau, adaman detti agau, tulli tanaba agau, uge abare, ede abarbade, masenade, yesunataro, yawaga yome awak nagannu bulchite nagannu, bebala nuban, yawak sababa nuban, harka darbu nuban, raba darbu nuban, yawak iski, yagor kisiski, yawak iski, ayyan nishanan galaan iski, wangni torban kuttaa iski, isa emeejan harka dadhabne ammoo natto toobira keenya boonyu, otoo gosa keenya boonyu jaan harka dadhabne, manatti ooftee fittee raawwattee manatti biyyatti nu agarsiiftee agoorgisi galanni si haa ga'u, taabonna furtamii afur galanni si haa ga'u, ayyaanni shanan galanni si haa ga'u, miila isaanii hankanaan nuu fittee raawwattee, biyya maccaa biyya akkanaa biyya konuu biyya akkanaa biyya qorichaa biyya akkanaa alamii akkanaa kanatti nuu fiddee raawwattee iddoo kanatti jara kana nuu agarsiiftee mangistii keenya ammoo nuunu mangistii keenya jaan nu agarsiiftee waa galanni si haa ga'u waa galanni si haa ga'u ateeteen galanni si haa ga'u qaalluun galanni si haa ga'u uumaan ganamaa galanni si haa ga'u gaachanni waaqaa galanni si haa ga'u yabdaariin galanni si haa ga'u ammas immoo kunoo shanan galaan torban kuttaa'e wanni uumame Oromoon keessa jira kunoo annuftee too biyya keenya nuu fiddee kunineer alamuwee kunineer yaa kunineer jaagamaa keello ijaan isin hin argine nu isin ijaan argaa dadhabnee tammaanet
isin erginu dhabne abbaan keenya iyyuu isin argaa dadhabeet. Baay'eetu jira maanguddoonni abbootii kun of galcha. Amma hundumaa fuuldura anan godhu naman keessummaa diidaa dhufeen isin barsiisa maqaa isaaniitiif biyya isaan dhufanii kiflaa garii isaan dhufanii nan dhufanii isinitti himaa dhaggeeffadhaatii akka bartan. Majammara Jeneraal Jaagamaa Keelloo biyyi isaa kunoo asii biyya waamii garootii kunoo Jeneraal Jaagamaa Keelloo jechaan isaa akka beektan. Ittiin aansee miseensa Oromoo biyyi isaa ilma Akaakayyuu Sardaa Booraati Meettaa Adaa kunoo Lamisee kabbadaan jedhan duratti baandiraa akka beektan. Ittiin aansee kan isa wajjiniin dhufe immoo ilma Moosisaa Tuujjoo Gurmeessaa wajjii waggaa 11 moo 12 hidhamee du'ellee jedhanii qabalee innis miseensa OLF isaan akka beektan. Isatti aansee maanguddoo biyya Kiblahagarii 11 keessaa dhufe har'a makiinaan nu hanqatee ta'u kunumaan an dhageessifne sagalman baay'isee wanna godhu har'a makiinaan nu hanqatee rakkannee taafanii gari kaanii hana xaglaa gizaatiin isaanii biyyi isaa dhaloon isaa biyya Wallaggaa wakkalee an dhufe isaa qaangoo san jedhan isaa qaangoo seessa. Barsiisee rasaa. Ittiin aansee immoo Doktor Firrisaa Moggaa jedhu Moggaa Firrisaa jedhu Doktor Moggaa Firrisaa jedhu Abeeraansaa Moggaa Gindabarat Ceenus qonnaa mana tamaarii kana nuudee asitti sibsabaa goonus miseensa Maccaa fi Tuulamaatiin wajjin makaraa argaan ba'ee amma doktorii ta'eeraa innis Jimmaa dhufee Jimma wakkalaa isa ittiin aansee immoo Abbaa Jabal Gurmuu hundumtuu Sooddoo dhufan obbo Mokonnin Buttaa obbo Wallatan Saay Iddattoo dhiifama naa godha Harargee wakkalee kan dhufe Shamsadiin Abdoo jedhan irra cee kunoo isa kana waannaa Harargee warra Harargee wakkalee Tashoomaa fi wannoo dhaabnee gubbaarratti kunoo qaba malee atoo Tashoomaa Gabramaaram immoo warra Adaamaati warra Bokkan Jimaati Tashoomaa Gabramaaram ittiin aansee immoo ilmi Qanyaalmaa Mokonnin Wasanuu beektu gaa nu wajjiniin as dhufanii miseensa Maccaati Tuulamaati Gindabaratillee asillee dhufaniiru waggaa 30 Shambal ilma Mokonnin an jedhan haaraa Abbabaa Nagaashan jedhan immoo gullalleedhaa dhufanii isaanis immoo warra kunoo warra guddaa duulaa fa'i karaa tokko immoo warra Mokonnin Wasanuutiin illee firummaa walirraa qabu biyyi hundumaa karaa hundumaa makaa qabaa inni immoo kunoo isa kanaanuu beeka. Isaan duuba gaa waan xinnoo ishiin isinii ibsa sa'aatiin nutti dheera sa'aatiinis nutti dheera waan xinnoo tokkoon isinii ibsa iseen dheeressu. Majammara
yaadate burruusaa Oromoo keessaa Oromoo cobii keessaa yaadate burruusaa raas goobana maqaa isaatiin naa dhaabaa jedhee tan kana dhatuun jedhu anayyuu na qabanii na hidhaniiti manni tamaarii kunis maqaa malee hafee lafti kunan kooti mana tamaarii kanaafi karaa jalduu kanaafi kanaafan hidhame hin beektu sinin numtu mabara macaaf tuulamaa dhaabee majammaraa limaatii an jammarre jeneraal jaagamaa halaafii gooneeti waraqanni kun waan seexaa duubeetti xaafameetu mana kiyyaa argame amma jeneraal jaagamaan halaafii ta'anii karaa kan akka hojjechiisan hoolon kam irraa maginda baratitti halaafii ta'ee akka hojjetu ani abaalii keessatti ta'ee tan dajaamaa mangistuu faa dajaamaa zawdee xila'uun faa dajaamaa kidaana maaran faa dajaamaa shinquu sillaasee faa abaalii godhee sidaama oromootuun jedhin utuun layya'iinsaa odaa nabiyan jedhaniin dhaabbate kunoo maatamni keenyan dumtuu kan ittiin hojjennu dumtuu isaa nu warasani wanta hojjennan dumtuu kana waraqanni kun immoo seexaa duubeettan xaafe qabanna hoo jedhe nuti ganzaba keenya baafnee karaa makiinaa hojjisiifnaa jedhe tokkos immoo jira hiyootiidhaanu jira inni seenyu Hayilamaariyaam Goobanaa akkana jedhanii malsiinaa deebisan kaasaa kanaa Hayilamaariyaam Goobanaa asii tamaaree baheet karaa jalduu hojjete han asiin ga'e ilma Hayilamaariyaam Goobanaa faayidaa tokkicha iyyuu qabdan hin baddu hoo faayidaa qabaachuu baattan hoo wal beekuu baattan yoo wal goomattan hoo tokko taatan malee adaraa keessa nanan isin kadhadhu dubbiin koo baay'eedha dandeenyu namni dubbatu baay'eetu jira taraan namaa dhiisa hadaraan isinin jedhaa ulfaadhaa waan na dhaggeeffattaniif baay'ee akka dhaggeeffattan dhiifa manaa godha Hayilamaariyaam Gammadaa han maabara kana asiin ga'e Hayilamaariyaam Gammadaa kan jedhan waannaa tsaafii ta'ee macaa fi tuulama walitti moggaasee han kana hundumaatiin ga'e Hayilamaariyaam Gammadaa hin du'e obboleessi keenya nu keessaa isaanis tsalootiin goonee fi tsalootii goonaa fi booda macarrashaa irratti ilma Adaan kunoo ilma Hayilamaariyaam Gammadaati inni hin du'e hidhamnee wajjin hin lotu eenyu du'e Egaa waa tokko mee sagalee walii galfadhaa obbo Damisseen amma gaa haasaa calqabu. Yaa maccagaa baatiriinis nu diddee akkasumatti waan gabaabduu walitti dhaammannaa egaa warri meettaas dhuftanii machaaf tuulama ta'ee jechuudha gaa ammaa calqabnee machaaf tuulama jennee dubbannaa asitti walga'ii irraa kana kabajjanii maanguddoo wallaassoo Oromooti hidhamtee itti duute kana nullee immoo ijoollee isaanii asitti akkaataa kanaan waan nu simattaniif maqaa adda bilisummaa Oromootiin ulfina guddaa galata guddaan isinii dhiyeessa. Egaa akka abbaan keenya koloneel Alamuun jedhanitti walda'iin machaaf tuulamaa kuni
aadaa Oromootii fi seenaa Oromooti irraa ka'uusaa yoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana waajjira keenyatti yookiin biiroo keenyatti yoo fannifannu yoo ulfeeffannu hundi keessanillee yaa jiraachuu baattan malee namni baay'een dhageessaniirtu. Alaabaan as jiru kuni amma sirran deebi'aa warri kanaan duran dhagayini inni baalli jidduu jiru suni mukni jidduu jiru suni odaa nabeeti. Odaa nabee immoo abbootiin Oromoo haadholiin Oromoo odoo biyya isaaniin dhabin odoo lafa abbaa isaaniin dhabin odoo seenaa isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaaniin dhabin odaa nabee kana jalatti walitti qabamanii seera tumachaa turanii. Kanaafi odoo manootiin akkasiin ijaaramin sabni Oromoo galma beeka. Galmi kun immoo kan qaalluusaa kan uumaa isaatiif duudhaa isaatirraa dhufe odoo galman ijaarratin abbootiin Oromoo gaaddisa odaa nabee kana jala taa'anii seera tumatanii seera tumame saniin saba Oromoo kana bulchaa turanii jechuudha. Egaa odaa nabee galma Oromoo ture jechuudha. Gaaddisa Oromoo ture jechuudha. Inni immoo boorri kuni boorri qara qabu kuni qara biiftuutii jechuudha. Ifa biiftuut agarsiisaa jechuudha. Ifni kun immoo Oromoon ifa keessa ture. Oromoon seenaa guddaa qabaachaa ture. Oromoon ulfina guddaa qabaachaa ture. Akka jaarsi keenya amma asitti jedhanitti bulchaan Minilik qawwee faranjii irraa kadhatee yoo isu jechuudha inni boora qara qabu kun qara baay'ee qabu kun inni baala fakkaatu kun jidduu dheeraan immoo diinagdee lafti Oromoo qabdu saawwasaa hoolaasaa re'eesaa garbuusaa qamadiisaa misirasaa baaqelasaa albuudasaa warqeef bunasaa kan baddaarra jiru kan lafarra jiruu fi kan lafa jala jiru hunda kan agarsiisu jechuudha. Inni diimaan olaanu kan jalqabaa abbootiin keenya garbummaa jalan seennu jedhanii isaan amma koloneel Alamuun maqaadhaani akaakayyoon isaanii warra fincilanii lolanii Minilikiin garboofnu ergamtuun goobanni nun garboonfatu ergamtuun diinaa jedhanii warra dhiiga isaanii gannaqan isaan agarsiisaa jechuudha inni diimaan kun. Inni dhumaa diimaan kun immoo ijoollee keessan kanarraa kan walga'ii kana isinii fide kan uumaaf duudhaa keessan kana isinii fide dhiiga ofii gannaqaa jiru namoota akka Baaroo Tumsaa kan akka Magarsaa Barii kan akka Gadaa kan akka Elemoo Qilxuu kan akka Muhee Abdoo kan akka Gazzaa'aan Kaasaahun kan akka Atoomsaa kan akka Iggazuu Bantii warreen bosona keessatti dhiiga ofii gannaqan warri kaan warri maqaan dhaamin warra kana agarsiisaa jechuudha. Dhiiga diimaan isa dhumaa alaabaa kanarra jirti. Ishiin bakkalchi kun immoo
sabni Oromoo yoo ganama kaatanii qotiyoo keessan gadi yaafattan barraaqa bakkalcha guddaa waaqa irratti argituu jechuudha yookaan samii irratti bakkalchi suni bari'uu isaa ifa isaa kan agarsiisuu jechuudha. Gabaabatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo kana agarsiisa. Nu ga'ee waggaa 100 booda seenaa saba Oromoo keessatti walitti qabamnee gibira kaffaluu fi miti ijoollee keenya baafnee diinaa kenninee loltuu diinaa godhuu fi miti kootaa jarri duratti abbootiin keenya jedhan san midhaan qotannee galfannerraa walitti buufnee bulchaadhaa kennuu fi miti har'a waggaa 100 booda kan walitti dhufnee fi waggaa 100 booda lafa abbaa Oromoo kan bade seenaa Oromoo kan bade eenyummaa Oromoo kan bade aadaasaa kan bade uumaaf duudhaasaa kan bade akkamitti yaadeeffannu jennee walitti dhufne har'a. Kan walitti nu qabe diinaa miti gabbaraa fi miti kan walitti qabamne har'a akka bara darbee akka bara waggaa 100 turjumaanaan hin haasofnu afaan keenyaan wal fuuldura dhaabbanne ergaa walitti dabarfannaa jechuudha. Kun egaa yaa saba Oromoo dhiiga ijoollee keessaniitiin abbootiin keenya isaan duraa itti hidhamanii itti du'anii nummoo itti dabarree wallaansoo isaanii kana dhaallee itti fufnee asiin geenye walumatti qabamnee dubbachuu kana baga gammannee yaa Machaaf Tuulama jenna. Dubbii isiniifan gabaabsaa jaarsi keenya kan duratti eebba kennan jaarsoliin keenya hundi isaanii sabni Oromoo kuni har'a akka waan biyya isaa argateetti akka waan bilisoomeetti akka waan bulchaa mataa ofii qabaatutti dhiyeessanii turani. Kuni dhugaa miti. Sabni Oromoo har'a biyya isaa deeffachuudha, uumaa isaa deeffachuudha, eenyummaa isaa deeffachuudha, seenaa isaa deeffachuudha wallaansoo godhaa jira, du'aa jira, ajjeesaa jira malee biyya isaa dhuunfatee Oromiyaa harka isaa hin galfanne. Kana beekutu isinirra jira. Kanaaf jaarsoliin Machaaf Tuulamaa har'a gorsaan beekumsa keessaniin ijoollee keessan kan kanaan dura loltuu diinaatti ramaddanii akka kootaa akka midhaanii safartanii diinaa lolchiiftan san har'a biyya abbaa Oromoo deeffachuudha, uumaaf duudhaa Oromoo deebisuudha, abbaa biyya keessanii abbaa mirga keessanii ta'uudha. Ijoolleen keessan qawwee Oromoo yaa baattu, qawwee Oromoo yaa qabattu kana isinii dabarsuu barbaannaarra. Ijoolleen Machaaf Tuulamaa ijoolleen Oromiyaa kan kutaa 11 har'a Eertiraa dhaqxee du'uun ishiirra hin jiru, Tigraay dhaqxee du'uun ishiirra hin jiru. Qawwee buna keenyan bitame, qawwee warqee keenyan bitame, qawwee saawwa keenyan bitame, qawwee isin qottanii gabbartanii bulchaa kennitaniin kan bitame. Ilmaan Oromoo ofii ishiitii qawwee ofii bitattee, qawwee ofii baattee, meeshaa diinaa taate, massaaraa diinaa taate har'a biyya ormaatitti hin dhumtu. Yoo du'a barbaachise, yoo diinni Oromoon abbaa Oromiyaa ta'uun irra hin jiru, abbaa biyya isaa ta'uun irra hin jiru, abbaa seenaa isaa ta'uun irra hin jiru, abbaa uumaaf duudhaa isaa ta'uun irra hin jiru. Har'a ilmi Oromoo
gowwoomee gola rafee faandoo harree keessa rafee gabbartuu ta'ee saawwa isaa odoon elmatin ormi elmee fi ormi dhugee inni zayita bitatee dhadhaa diinatti gurguree jiraachutu irra jira warri jedhan yoo jiraatani qawween warqee Oromootiin bitame kan buna Oromootiin bitame ijoolleen Oromoo kana baattee Oromiyaa kan ofii godhattee jechuudha. Kana nuu gorsuutu isinirra jira. Akka Irboo Minilik ijoollee keessa walitti fuutanii diinaa kennitanii qawwee bittanii fi akka diinaa gootu akka diinaa duutu gochuun isinirra hin jiru jennaarra. Ijoolleen Amboo, ijoolleen Maccaa, ijoolleen Tuulamaa, ijoolleen Meettaa lola bulchaa Amaaraa keessatti Minilik irraa jalqabee goobanallee yoo fudhanne Oromoo yaa gurguratu malee biyya Oromoo yaa gurguru malee saba Oromoo yaa garboomsu malee jagna guddaa ta'uusaa wattaaddara cimaa ta'uusaa ilmaan Oromoo beekutu irra jira. Ijoolleen Maccaarra loltuu Haayile Sillaasee keessatti loltuu Dargii keessatti xoor saraayita isaanii keessatti jechuudha kan beekamte diinnuu hin beeka kana garuu ijoolleen Amboo ijoolleen Maccaa ijoolleen Jalduu ijoolleen Meettaa har'a loltuu diinaa keessatti qaxaramanii warra biraatii du'uu odoon ta'in mirga Oromooti Oromiyaadha lafa abbaa Oromooti jagnummaa isaanii kana nutti haa agarsiisanii har'a jennaar. Kanaafi adda bilisummaa Oromoo dhaamsa lamaan tokko isinii qaba kanuman isinii fidee dhufu. Kana dura waa tokkon isinitti hima. Har'a biyya kutaa 11 kan Oromiyaa keessatti dhiigni ijoollee Oromoo gannammaa jira. Dhiigni abbootii Oromoo gannammaa jira. Arsii keessatti nama du'e ajjeesanii qalanii reeffa fannisaa jiru. Karri isaa saawwi isaa saabamaa jira. Asuma ollaa keessanitti Meettaa yoo dhaqxan naannoo Hincinniitti horiin namaa saamamee qalamaa jira. Dheengadduma kana Wallaggatti galaa loltuu adda bilisummaa Oromooti Finfinnee gadi erginee karaatti itti marsanii ijoollee nagaan galaa feetee deemtu karaatti nu harkaa fixani nu harkaa ajjeesani galaa waraana keenyallee hin saamani. Har'a Tigraay nagaa qaba, Gondar nagaa qaba, Goojjam nagaa qaba. Biyyi Sameen Shawaa jedhamu kun nagaa qaba. Biyyi kanaa olii nagaa qaba. Biyyi nagaa hin qabne hoo jiraate biyya Oromooti. Biyya Walaayitaati, biyya Kambaataati, biyya Sidaamaati. Biyyi kun nagaa hin qabu. Sidaamaa yoo jennu isa dur beeknu miti. Warri gurrooleen sanyii keenya kan Sidaamoo jiran Sidaamaa warra jedhamee waamaman isinii hima. Amaara miti. Kuni biyya sanitti maaliif nageenyi dhaabbate biyya Oromootti maaliif qawween dhukaa yoo jenne diinni saba Oromoo diinagdee isaati. Warri warqee keenya saamuu barani, warri buna keenya saamuu barani, warri garbuu keenya hin qanani'ani, warri qamadii keenya hin qanani'ani, warri saawwa keenya ilmanii dhadhaa keenya nyaatani. Har'allee nagaan sabni Oromoo kuni biyya itti dhalate biyya abbaa isaati, biyya akaakayyoo abaabayyoo isaati. Rabbitu kenneefi malkaa isaati, tulluu isaati,
sabni kun biyya isaa nagaan jiraachuudha mirga qabaanuun hin jedhan har'allee qawwee baatanii biyya keessa deemanii nutti dhukaasu amma yoo dhufnu kanallee caakkaan machaa caakkaan jalduu ijoollee jalduutii miti kan qawwee baatee keessa deemu ijoollee keessanii miti warra biraatu qawwee baatee keessa deema sabni Oromoo wanti tokko ifatti beekamuun kan irra jiru nuyi saba biraa bituun barbaannu bulchuun barbaannu lafa namaan barbaannu diinagdeen barbaannu kan keenya hin barbaannaa jennaar kan keenya namaan kenninu har'aa jalqabee saawwan keenya gaadi'amanii warri elmamaa turan sabni Oromoo saawwa ofii haa elmatu qamadii ofii haa nyaatu garbuu ofii haa nyaatu farsoo haa godhatu buna ofii ittiin mana barnootaa haa ijaarratu karaattiin haa baafatu ijoolleen keessan yoo dhufnu abbootii keessan galanne haa ga'u malee karaa irratti ammallee ijoolleen xixiqqoon saawwa eegdi kan warra biraa garuu diinagdee keenyaan saamamee warqee keenyaan buna keenyaan manni barnootaa ijaarramee fi ijoolleen ormaa mana barnootaa oolti ijoolleen keenya eegee saawwaa qabattee olii gadi deemti kanaaf ijoollee keenya barsiifannaa abbaa biyya keenyaa taanaa abbaa diinagdee keenyaati warri Tigraayii dhufanis Gondar keessas yoo darban Gojjam keessa yoo darban Mansi keessa yoo darban Maraabeetee keessa yoo darban saba biyya sanii nama tokko qawwee hin eegsif hidhachiisaa dhufan yoo biyya Oromoo seenan qawwee eegsisuutti kaane kuni maaliif ta'e Minilik akka qawween Oromoo harkan seenne barbaadaa tureeyyu Haile Sillaaseen kanuma itti fufe Dargiinis Abiyoot Xibbaqaasaa yoo ta'e malee liqamanbaroota isaa yoo ta'e malee ilmaan Oromoo qawwee hin hidhachiifne egaa seenaan kun akkatti inni dhufu laala Oromoo harka qawween seennaan Oromoon abbaa biyya isaa ta'a nu waraanaa kan jedhu sodaa qabu ammas warri dhufanii nu ibsisan kun seenaa kanaa wajjin deemuu jechuudha akkasitti isaan laallaa jechuudha nuyi sabni Oromoo yoo garbummaan barbaada jedhe malee yoo saba ilma Oromoo bilisummaa barbaadu tokko irratti yoo inni qawwee dhukaase malee lafti Oromoo kan Oromoo ta'uun irra hin jiru yoo jedhe malee namni Oromoo tokko hamma bilisummaa isaa barbaadutti hamma mirga isaa barbaadutti hamma seenaa isaa barbaadutti qawwee hiikachuun irra hin jiru jenna nuyi xanyaan akkas isin godhee isin nyaatee isin garboomsee maaloo isin godhee isin qorqee nuun jedhu galgala immoo naftanyaa walitti qabanii qawwee hidhachiisaa jiru salaamina marragaagaat yookaan warra nagaaf tasgabii eegu jedhanii warra mirga Oromoon barbaanne Oromoon akka bilisoomuun warra hin barbaanne hidhachiisanii saba Oromootti irratti qawwee dhukaasisaa jiru har'a kanallee adda bilisummaa Oromoo warra nagaaf tasgabii eegu yookiin salaamina marragaagaat warra jedhamu kana akka isaan qawwee Oromoo nama Oromootti hin dhukaafne akka isaan nama Oromoon hiine ammallee waamicha goonaaf kanaaf warri kun immoo warri hidhatanii bilisummaa ofiitii lolaa abbootii isaanii kajabaa haadholii isaanii kajabaa obboleewwan isaanii kajabaa milaacii tokkollee limmoo tokkollee abbootii isaaniitti irraan fuudhani haadholii isaaniitti irraan fuudhani biyya keenya yoo dhufan diinagdee nurraa saamu qawwee nurraa saamu qawwee nutti dhukaasu warri kunillee har'aa qabanii akka seeraan bulan waamicha goonaaf kadhaqeef lafuma Oromoo kana deebisuudhaaf lafti Oromoo kun
waraqaa irratti deebi'eera, awaaja irratti deebi'eera, labsii irratti hojiirra oolchuudha. Gufuu guddaatu deemaa jira. Walaayitaan Oromoon lafa keetirraa lafa Oromootirraa si ari'a jedhu, Tigreedhaan si ari'a jedhu, Amaaraan si ari'a jedhu, Guraageen si ari'a jedhu. Kanaaf nama biyya kanaa hunda walitti qabanii adda tokko dhaabanii akka Oromoon abbaa biyya isaan taane akka labsiin kun hojiirra oolle har'a Oromoo irratti diinummaa guddaa oofaa jiru. Kana eeggadhaati labsii kana hojiirra oolfachuudha. Ijoolleen keessan dargaggoon kan dur Minilikii du'aa turte, kan Haile Sillaasee du'aa turte, kan Dargii du'aa turte har'a Oromoo fi Oromiyaadhaa yaaduutu jenna. Dhaamsi adda bilisummaa Oromoo, dhaamsi adda bilisummaa Oromoo tokko kana. Lammanni maali? Lafti Oromiyaa kan qawwee Minilikiin lafa Amaaraa jala seentee achi jalatti maqaan ishiillee namni isaallee odoo hin beekamin waggaa 100 ol turte har'a seeraan diigamtee kan Oromooti jedhamtee seera irratti deebiteerti. Baga gammaddanii isiniin jedhe. Ergaan isinii fide kanuma. Addi bilisummaa Oromoo hojii isaa fixateera. Hojiin isaa kun maali? Irran deebi'a, bakka hundatti dubbatama. Tokkoffaa lafa abbaa Oromoo deebisuudhaaf kan inni du'aa daggalatti carraaqaa beelaa kan inni ture. Kanaaf abbootiin keessan warreen akka Koloneel Alamuu, kan akka Jeneraal Taaddasee Birruu, kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa, jaarsoliin keenya kan durii kanaaf du'anii kanaaf hidhamani. Dhiigni Maammoo Mazammil kanaaf ganname, kanaaf fannifame. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo lafa Oromoo deebisuudha. Bosona dhaqee seeraan isinii deebiseera. Tokko kana. Lammaffaan seenaa keessan deebisuudhaaf. Sadaffaan aadaa keessan deebisuudhaaf. Afraffaan eenyummaa keessan. Jaarsi keenya tokko duratti yoo waajjira kanatti alaabaa fannifannu maqaallee nu geeddaranii. Tolasaan jibbamee, Badhaasaan jibbamee, Malkaan jibbamee, Ilaalli jibbamee, Kallachi jibbamee, Caaltuun jibbamtee, Meeti jibbamtee, Dureetti jibbamtee, Sandaafeen jibbamtee, Almaazii fi Sannaayitti taate. Akkasitti geeddarame. Akkasitti geeddarame. Eenyummaan Oromoo hin bade. Eenyummaan jennu suni kanaga. Eenyummaan jennu suni kana. Har'aa ka'ee ijoolleen keessan Baqqalaa jechuu dhiiftanii, Asheetuu jechuu dhiiftanii, waan isinii galu tokkoon Malkaa, Ilaala, Sobbooqaa, Caaltuu, Dureetti, Guddataa, Diinagdee jettanii ijoollee keessanii akka maqaa baaftan barbaanna. Yaada tokkoon, karaa tokkoon, fedha tokkoon akka kaatan isin gaafanna. Waa'ee filannooti egaa yoo danda'ame yoo diinni waraana nu banuu baate filannoon kun ishii mirchaa jettan kana arba sanii miti, arba Mangistuu Hayilamaariyaam sanii miti. Kan jaldu bitu, kan jaldu bulchu ilma jalduuti jenna nuyi. Nama isin filattan jenna nuyi. Mootummaa Oromoo isin bituudhaafii miti, isin bulchuudhaafii miti. Isin abbaa biyyaa gochuu, abbaa mirgaa gochuu, abbaa seenaa gochuudhaaf. Kanaas nama jaalattan ofiif filattuu jechuudha. Filannoon dhiyoo kanatti hin deema. Filannoon kun yoo deemu nama afaan Oromoo dubbatu odoo hin ta'in nama Oromoo ta'e filattuu jechuudha. Warri afaan Oromoo dubbatan warri gaa durumaa calqabee ergamtuu diinaa warri ta'an guutaniiru.
Oromoo dubbatu tokko gargar baaftanii filattanii ijoolluma keessan keessa nama waradaa bulchu, nama awraajjaa bulchu, nama kiflaa agar bulchu, nama hojii adda addaa isinii hojjetu kana hunda hin qopheeffattu jechuudha. Barmoota asitti bartan kanallee gara fuuldura afaan keessaniin qubee keessaniin bartuu jechuudha. Kana gaa eenyummaa abbaa Oromoo deebisuun. Kanaafi egaa namni dheeraan dubbii dheeressaa asumattan isinii gabaabsaa yaa saba Oromoo hoggaa 100 rafteertaa sigaa garagaligaa kai Oromiyaa abbaa Oromoo ta'e isin jenna. Oromiyaan wallaasoo Oromootiin hin dhugoomti, hojiirra oolti. Oromoon saba adda addaa wajjin walqixxummaa fi bilisummaadhaan obboleemmummaadhaan wajjin jiraata. Injifannoon yookiin mooyin kan saba Oromooti fayyaa ta'a.